Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam daawwattoota kiyya fayyaa nagayaa baga baatii kabajamtuu Ramadaan Kariim jennaa baga waggaa isin ga'e jenneeti har'a rakkoo obboleettii teenyaa xiqqashoo sammuun tuqamee obboleessni keenya kararraa qabee if bira qabee nama isii barbaadaa jira. Kanarraa haasa'uuf deemnaa. Obboleettii teenya tana namni beeytanii bilbilaas achi gubbarrattis barreessinee jirra. Obboleessa keenya kanaas gaafii fi deebii goonee akka cinaa dhaabbattanii miccoo tanaa fira isii itti barbaaddanii gama Itoophiyaatti galchitan yookaan mana yaalaa cinaa dhaabbattan ajirii ramadaanaallee akka dalagatan sanii fi laayivii kana qopheessee miccoo tana namni beeytan yoo jiraattanii sammuun isii sirrii miti obboleessa keenya Bashiroo maqaa isaa akkasii Baharoo Sharaf gaafii deebii goonaa fi akkuma seentanitti sheer godhaa baay'ee garaa nama nyaatti. Baharoo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu baga nagaan dhufte. Waalaikum salaam baga nagaan as geenye. Okay, miccoo tana mee waa'ee isii nuuf himi akkamitti agartee amma haala isiin itti jirtu akkamii mee asoo gaafii lamadaatiin deemnee gama duraatiin eenyu eessatti agartee akkamitti agarsiisuu dandeesse? Ayyee hundi ilmaan Oromootu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumalma tokko muyyoon tun Oromoodha. Bakki isiitti garalleen karaa shaaraa guddaa irratti garree mamtuwaa bakka jaamtu shaaroo ishireen keessa. Akkuma garreen isiilleen eenyummaa isiillee beekuu hin dandeenye dhalattuu isaati isiillee nutillee waliin beeknu akka Oromoo ta'uu isii qollitti garraan guyyaa guutuu nam sadii afurii jala oolanii qabanii manatti ol galchanii. Eeda suuraa viidiyoo gabaabtuu tokko maxxanseetiin ture namoonni hedduun bilbilaa fi koomentiinis gaafachaa turtanii wal barbaaduun dirqama Oromummaati. Haa ta'uuti garuu immoo sun gahaa miti nam tokkollee ilaan qammaatti isiin tun dhalattu biyya teenyaati. Naa dhufee sirraa fuudhaa isiin tun teenyaati niin beekaa kan jiru tokkollee nutti asbeen jiru beektaa ilaan qammaa. Isittis dabali namni beekaa harku isiis jootan. Okay, atis cina akkasii. Okay, itti fufi. Akkas ture nam tokkolleen mucaa tokko qofaatu halaas wajjin barachaa turre nam beekaa kan jiru qollitti nagare malee muyyoon tun akkuma laaltanii gartan kana maqaasii himi yoo jaanii maqaasii farta himtee sanii booda lammaffaa haasoo biraa kan deemti. Dhalattuu isaatii ogaa jenna dhummuugaa ta'uu qolliitii mucaa saayibati mucaa naadan walisan tokkocha sanirraa hin bare malee namoota biraa kanin odeeffannoo dhagee hundinuu ni beeynaa kan jiru malee haa isiin tun isa dhalattee ilmoo eenyuuti lakkoofsa warra biyya sanii naa kan naa jeetiin hundaa warra deemee qoradhee tokko harkachuu hin dandeenye. Filees ilmaan Oromoodha waan akkanaatis sagalee yoolee ta'uu baanne baatiin tulleen baatee haramaati. Muyyoon tun akkuma tokko jireenya fiyyaan jijjiiradhaa yookaan if dandeetiin if gargaaree haadhaaf if baafee gargaara kan jiru taariba seente muyyoon tun akkaan odeeffannoo dhagayetti barattuu kolleejjiiti. Kolleejjii barachuu turte. Okay, koomintii irratti harkeetiin jira. Kolleejjii barachuu turte asoo barachuuti biyyaa baatee ja'an tokkos koomintii irraa harkeetiin jira. Anis gizeen kiyyarra. Kutaa 12 barachaa turte. Rakkoon siilleen ammaan tana kan jinaasee yoo laalu yeroo taasoo sabaa yoomsa wayii nammuu sidana defarti godhuu hin dandeenyetti nam tokko gartee sagalee walii taane yookaan biyyatti ergine yookaan asirratti illee gartee akka isin wallaanamtu namni kun odeeffannoo walirraa odeeffannuu danda'a. Namoota sheekaniitiin manguddoo biyya sanaatiin qeyroo biyya sanaatiin wal cinaa dhaabbannee mucaa tana akka gartee furmaata siitti deemnuuf osoo rakkoon ture rakkoo guddoon irra geenye jechuudha qabnee laayifii gubbatti ol darbine sa'aatii 24 keessaa nam takka illee agarreen turre ni beektaa. Akkas ture kaayee tanumaaf qabne online eessa dhalattee maqaan sii himi. Sagaleen kee bahee jira. Okay. Itti fufi. Himiyaat Abdul gaafannu maqaasiiti guuttee himuu hin dandeessu na fakkaatte maqaasii sanii beektaa. Okay, amma eega kaleessa manfuwaadha jirta bilbila kee lama barreessite maqaa kee irra barreessite shaara ishiriin jette manfuwaa riyaadi
Micoon tuni ani Oromoodha karaa gubbarraa hin fuudhee rabbi namni sodaatu koottaa na gargaara mana yaalaa nu hojii geessa mee mana yaalaa irraa illee jalqabee hanga biyyaatti nu hojii gargaaraa jette namni tokko dhufee sin gaafanne jechuudha. Namni tokko sitti bilbilee yookaan shaarii ishiniir saritti sitti dhufee jiru jechuudha. nama tokkollee ilaan qammaatti sa'aatii 32 yaane hin garre ture. Miyyoo takka qofaattu eda dhufee halkan ka isiilleen ijoollee ganda isaanii ta'uudhaan shakkirraan illeen feesbuuka sheer gooneetuma nama ganda isaaniitti illee daddawwaltee sanii booda namni tokkolleen ka isiidhee beeyinaa isii wajjaa akkama geessinaa ibbira qabii hanjuu tokkolleen hin jiru jechuudha. Namni hundinuu kan bilbilaan haaloo maal taate nin beeka eessa dhalatte eega beekte eessa dhalatte eessa guddatte muyyoon tun abbaa fi haadha si himachuu dandeessutti lakkoofsa bilbila isaaniitti wajjin nama ganda san jiru wajjin bilbilan akka naayoon jedhanis kannan kadu tokkolleen hin jiru. Isiin hin beekaa malee jechuudha. Akkuma gartan kun muyyoon tun fullisii kana Kemiyaati maqaan see mee dhabbu eenyu maqaan kee? Maqaan kee eenyu? Nee jara kana salamtaa gaafadhu kunis obboleessa feeti. Eenyu maqaan kee obboleettii tiyya? Dubbisi maatilleen maqaan kee eenyu siin jaana maqaan kee hin beektu jechuudha maqaan moo dubbisi maal jettee hoo maqaan kee eenyu obboleettii tiyya obboleessa keetii baraan hin beektu maqaan kee eenyu maqaan kiyya Kimiyaati jaa okay maqaan kee eessa Kimiyaati dhalattuu eessaati ati maqaan kee Kimiyaati dhalattuu eessaati asuma magaalaa magaalaa kam Gamil kun akka armeetiin haa ta'u tartiiba baasaan jirtu. Abo rabbi haa fayyisu dubartiin biyya namaa amma shabaabni arke ani rabbi si haa gargaaru ani akka kiyyaatti wani ni dhaamsa ummata Oromootiif yookaan ummata Islaamaa kan Suudii keessa Riyaad keessa namni baatiinis baatii Ramadaanaati. Gurbaan kun yoo amma gallakkise micoon tun sammuusii sirrii miti. Rabbiin wallahi atuma kaasee figaa kararraa fuute malee silaa shabaaba arabaa arkatee itti taphatan. Nama sammuu fayyaan qabne dhiisiti kaanuu humnaan itti taphatan. Kanaaf obboleeyyan kiyya warri manfu'aa jirtan waan biraatti gadi yaataniitti sagalee taatanii fi micoo tana hanqa dandeenyutti gurbaa kana bira dhaabbadha. Telefoona isaas gubarratti maxxansinee jirra. Kalee isaas maxxansinee jirra. Za'aa 36 as gubarra iyyaa jirra. Mucaan kun kophaa isaati. Micoo tuni micoo Oromooti jee eenyum obboleettii isaatii miti. Gin Oromummaa walitti qabna. Intala dhiiga kiyyaati jeeti fuudhee bira kaa'ee wanta jaajjira. Akkamitti manfu'aa guddoo san keessa bilbila lama isinii barreessine namni takka dheeyxanii beekuu baattanillee micoo tana bira dhaabbattanii gurbaa kana bira maalii fi gurbaan kun rabbashame mana keessa olii gad isii hojii fiigaa jira. Maalii fi namni tokko dhabame biyyattuu ni lallabdanii min waan biraatuuf ni lallabdanii min akkamitti nama isiin hojii jira baruus intalti dubartii biraa yoo akkana taate karaan keessan kana jechuudha. Kanaaf warri manfu'aa jirtan warri Riyaad keessa jirtan bilbila kana mucaa kanatti bilbilaati baharuutti bilbilaa dhaqa jajjabeessa yoo dandeenye diinagdeedhaan haa ta'u yoo dadhabne yaadaan haa ta'u mana yaalaa geessa imbaasii waraqaan haa tolchuuf micoon tun sammuu yookiin shabaaba araba harkarra seente kan itti gaafatamu warruma naannoo saniiti seenaa jala hin baatan maaliif yoo jettan arra micoon tuni micoon xiqqoo tana hanqam takko garaa isin hin nyaanne akkamitti mana yaalaallee dadhabda mucuma kana bira dheeyxanii akkamitti jirtii maan jenne dirqama gandakee ta'uu qaba dirqama abaluu ta'uu qaba dirqama si hojii dhalachuu qabdi Oromummaa yoo kana cilee haaseentii walugaan isin himaani. Facebook irratti hin harkaadha warra isin bira jiru maaliif sagalee hin taane warra isin bira jiru maaliif waliin gargaara rakkoo isinii qaba kanaaf rabbii keessan sodaadha waan biraatillee hin godhina
yoo maallaqallee itti haakima geessitanii gargaaru dadhabdan dhaqaati mucaa kanaadhaan mari'adha mucootuni shabaaba gadi baatee jabeessi hanqa namni dhufu laayivii lammadaa deemneeti namni isin dhufe dhufne ummataadhaaf ifa goona yookaan warri asirraa afaan banaa ooltan hundi kijiba jechuudha warri yoo ati warra manfaa hojii jirtuudhaaf yoo hin gargaarre kan biyya biraa maaliif sagalee taata baruus ati yoo akkana taate yoo sagalee waliin taan maal walii gootan nagayuma anna arsitanu warri biyya ijoolleen biyya arabaat biyya riyaad jirtu sagalee warri ta'uu qabdan dura ijoollee manfaa keessaniifu sagalee hin taane asiidhaa maarree bilchiginnaaf jinni haasoftan obboleetii teessaniif sagalee taa deemaa bira dhaabbadha hay mucoo takkitti tana arra sila shabaabni arabaa fudhatee mucoo tanaan kam takkatti taphata isinis baroo sammuu rabbii fayyaa qabaaf sammuun teessa yoo waa taate eenyutu wal hidhata arra qaanyi nama miliyoona kana keessa riyaad keessa mucoo tana akkamitti bira dhaabbachuu dhabdan waan biraatiifuu gadi baatanii bilchiginnaa fi girrisaa jettanii afaan walii bantan yoo namni biyya biraatu waatee maallaqa walii buustanii mana yaalaa walii geessan akkamitti manfuwaa keessatti mucoon tuni silaa mucaan kun arkanne arra shabaabnitti taphata za'aa 36 guutuu namni tokko manfuwaa san shaara 20 dhaqee aboo obboleessa keenya mucoon tun akkam taate dirqama obboleetii ta'e hojii dhalalte garaa takka irraa boo qabda salbina manfuwaati kun salbina magaalaa riyaati wallahi ni sininja waan biraatu ol darbitanii calma jettaniiti obboleetii teessan tana akkamitti cinaa dhaabbachuu dadhabdan dubbii maallaqa qofaa miti akkami shaara 20 san hanqasan guyyaa lama guutuutti dhayxanii gurbaa kana kophaa isaa namni tokko ho'isu dhufee boo obboleessa kiyya eega kalee maxxansini nama miliyoona dhaaf deema viidiyoo tan ta'isii tanaati telefoona keetti meetti dubbadhume sheer godhi dafi sheer godha ummata itti fufi bahar sagalee firraa kaasi egaa galatoome munir keenya yaani kadilla yaada bareedaadhaati an akka nama tokkotti dhaamsa tokkoon qaba ni beeyta namni hundinuu obboleessaa fi obboleettii wajjin dhalanne muyyoon tun akka nama tokkotti anilleen obboleettitiyya gargaartanii gargaaruu baattanii yaani beek namni wani dibamata akka salaata namni akka fayyattis numa fayya muyyoon tun garuu atis matuma keetti raakaas obboleettii ni qabda ani matuma kiyya raakaas obboleettii ni qaba namuu ija obboleettii sanii haalaallu isiis biitti tun akkuma beekamu biyya teenyaa miti keessatti namni yoo Oromoon walii dhaabbachuu baanne alagaan dhuftee arabni dhufee manatti yoo haallu galchee mana akkama san nu gochuu hin ta'u yoo Oromoon walii iyyuu baate an akka nama tokkotti gabaabaa dhaamsa tokko kan isin dhaamuu barbaadu ummata Oromoo kan manfuwaa kan jirtu manguddoo fi qeeroollee haa ta'u shabaaballee haa ta'u kan hundummaan keessanuu muyyoon tun bakka isin jirtu shaaro 20 bilbila kiyyachi gubbaan maxxanseettiin jira namoonni isii qunnamuu barbaadan na wajjin dhaabbatanii tarii haakima yoo geessuu dandeenya karaa haakimaatti yoo haakimni hin dandeenye immoo safaaraa geessinee karaa Itoophiyaa akka isin galtee wallaanamtu muyyoon tun nama xiqqaa kana ati miidhamtee mucaan tun yoo kan itti fuftu taate akka nama tokkotti hedduu takka garaana nyaatti haasawa sabaa qabaatuu hin dandeessu kanaafuu muyyoon tun dhalattuu dhummuu gaati hoggaan odeeffannoodhaa irra gahu namoonni isii beeytan ha isiin beeynees manguddoon riyaa keessa jirtu hundi keessanuu koottaati wajjiin taanee muyyoo tana furmaata si haa itti fufi sagalee keessa sirraa kutu kanuma kaamunir yaanni kiyatti fitadheetiin jiraatti karaa fedhaatti dabale okay ani akkaan jiru manguddoo riyaad hawaasni riyaad kan manfu'aa jiru speeshaalii keessaafuu muciyoo tana yoo waa godhuu baatanillee mucaa kana bira dhaqaati mucaan kuni wajji dhalateetii miti kan kararra oromummaaf qabee islaamummaadhaaf qabee mana keessa ta'aa jiran muciyoo tuni silaa shabaaba bira harka seente nama fayyaan qabne hanqam takka itti taphata shabaabni ni beeytan ani narra isin beek wayin sobe wayin sobe in sobne wamarugaati shabaabni nama fayyaa qabu nama meeqaan itti taphata ni beeytan nama fayyaa hin qabne nama qalbiin biyya namaa keessatti garagalte haati ganaa naaf daleedee waa naa goote jettee achi eeggatte
inni islaamummaa fi oromummaaf je'ee intala biyyatiyyaati dhiigatiyya je'ee gurbaan kun mana isaa fide. Mana isaa keessatti akkaataa jiruu ni agartan. Fuudhee kophaa isaa waa humna qabaatee waan diinagdee qabaatee mana yaalaa geessuu hin danda'u. Imbaasii dhaqee imbaasiidhaaf fixuu hin danda'u. Kanaaf hawaasni islaamaa kan Oromoo kan magaalaa Riyaad jirtan rabbii keessan sodaadhaati. Manguddoon hawaasni qarreen qeeroon gurbaa kana bira mee moolaarumaa fuudha qaame mucaa kana jajjabeessaame. Mee mucaan kuni mee maal isi gargaarra? Mee maal goona? Mee malli maali? Malumaa fuudha qaame waan biraa dhiisaati. Afaanumaafuu akkamitti namni guyyaa lama guutuu asirraa miciyoo tana shaara ishiriin dhayxanii bilbila kana bilbiltanii intarneeta laaluu dadhabdan. Warri as gubbarraa iyyitan. Warri asirraa marra jettan na arkaafi jechuudhaan dhugaan si hima. Nama biyya biraatiifuu nama kiiloomeetira kuma meeqa sirraa jirutu asii gabbaatanii bilchagannaadha maarreedha jettanii iyyitan. Mee obboleetii teessan tana tan manfu'aa keessa jirtu tara rakkinni akkanaa isii qunname. Akkamiin namni tokko islaamaa namni tokko sheekni tokko yookaan oromoon tokko gurbaa kana malee mana isaa telefoona irratti maxxansinee mataa keenya gubbaa kana jira kun ammallee irra deebinee maxxansinee jira. Bilbila malama isinii maxxansine namni tokko akkamitti dhabame boo akkamii magaalaa Riyaad guddoo kana keessatti namnummaan tokko bilbilee maal si gargaara obboleessa kiyya mana yaalaa malumaa'u mee akkamitti jirti akkamitti dhabamte. Hai qabsoon godhaa jirtan soba jechuu akkana taana nama isinii wajjin eega munir beeyta akkumaatu jette beeyta namni hai namni harkaaf asirraa haasoo jechuudha bar namun harkaaf asuma gurubbir akkami bultan jaanii ol gaafachuu nu beeyta furmaata waan tokkooti jette oromoon qabama himaasitu akkasumatti kaabeeyta muyyoon tun anamma dhalataa gaara mul'ataati isin araggeeli taate waliin beeynu ture ammoo gandummaa fi kanaa wal qooduu fedhan jiru waa'ee oromummaa nu dinniinu jira malee muyyoon tun amma asis nama gartee fayyaa qabu silaa taate oromoo tan as laayifii gubbatti ol darbeetu muyyoo tan akkanaati karaaraan harkee maal jeetu isiin barbaachisu ture hanqaan dandee keessa kiyyaatti urgufadheeti naafima geessee yoo dadhabsanii booda safaaraa haadhaaf ibbaan sitti odeeffannoon akkaan dhagaa jirutti amma tokko guutuudha eega baddee barbaadamu jirti jechuudha. Bilbila warra isaanii hin qabdu bilbila namaas keessaa hin qabdu. Tarii yoo namni mul'atee wajjin kana wajjin dhaabbatu jiraate jechuudhaaf isin maxxansine obboleeyyan kiyya kan muslimaa hundi keessanuu kan laayif kana daawwachaa jirtanii fi kan daawwachuuf teessanillee sheergaadha dirqama oromummaa baannu. Muyyoon tun Oromoodha. Kaameeraa gamasiitis godhime haalaadha. Muyyoon tun Oromoodha. Daa'ima bishaan tan ammaas nama heerumee bultiillee ijaaree miti. Jeequmsa guddaa akkasii jirti bira haa dhaabbannu haa gargaarru. Akkuma Oromoon jette gartee namni nama kufe gartee gubbaa sirbuu miti lafaa ol qabnee haa wajjin sirbinuu sinja Oromootiya. Mee eenyu kimee jette isa maqaa ishee waqaa kimiyya malee maqaa baashiitiis ganda ishiitiis aanaa ishiitiis adda baasuu hin dandeessu. Kimiyaa jette kimiyaa Mahammad Jawaad jette maqaan abbaa ishee hoggaa feetes maqaa kee. Keenyu sila. Maan baruu fedhee bara kunillee obboleessa feeti bara ilaalaa jiru kun. An obboleessa feeti bara. Isa kanatti ayyee maqaan kee amma kimiyaa teenyuti. Suma baruudhaaf. Kun akkana gaa'e. Okay. Harargee lixaa eessa jette isin silaa dhummuga jette dhummuga asuma namni dhummuguma jaa. Harargee lixaa dhummugaadha akkaan odeeffannoo dhagatte dhummugaadha. Namnummaan ati fakkeenyaaf dhiisi harargummaan achi keessa jiru ati malee namni tokko ka biraa dhiisuu himee namummaan naannoo isii dhalootni naannoo isii san aboo maaluma mootummaa akkamiiti kan
Akkamiin namni tokko mee guyyaa lama Abo guutuu as gubbarraa hedduudha nama ijoollee bol sattara malee tokkotti wal hunda keessan wal findiinna ijoolleen dhumuu kana ilaa hedduudha hunda keessan isiniin beeku feesbuuka sheer gootanii laayif daawwatanii bira kutan faayidaatu as baati boru seenaa alaan baatanitti muyyoo tana kootaan wajjin taati furmaata siyaa barbaannu balayan gahi dhugaa jirtoonitti himna. Furmaata isii gatteessanii yoo yaala feesises addunyaarraa ni gargaara yoo yaala feesises yoo isin bira kutte yoo isin biran kunnes dubbiin achumatti fixanii waan feesisuus gootanii fi safaraa hojii ol dubbattanii imbaasii hojii ol dubbattanii micoon tuni fayyaa hin qabduuti nuu galuu qabdii shabaabni asitti itti taphataa keessaafuu dubartiin bakka tanatti sheer godhi addunyaa waliin gaya addunyaa waliin godha baruus isin yoo fayyaa dhabdan obboleeyyan kiyya namni manfuu akkanumatti isin darba hawaasni riyaad akkanuma isin darba jechuudha arra obboleettii teenya bira namni dhaabbanne arra gurbaa kana bira dhaqee fala isii waan hin barbaanne baruus haruma kana karaan keessan ispeeshaalii dubartii dhiirti humaan taatanii dhiirtii rakkoo dilasan fayyaallee dhabdu fayyaan fayyuma garuu dubartii tana ma fakkeenyaaf dhiira silaa taate shabaabni itti taphata jettee yaaddu arra micoontu yoo silaa ati karaa kanarraa qabdee olii hin naqin shabaabni fuudhee itti taphata nuti ammoo wanni nu sodaachisa irra deddeebi'ee wanni nu sodaachisa micoo tana shabaabni harka akka hin seenne rabbii jazaa keessi haa kafalu atillee obsa godhi irratti si gargaarra waan hakimatillee haa ta'u waan biyya galchuttillee haa ta'u kan biyya Awurooppaa haa jiraatu kan Ameerikaa haa jiraatu bakkuma fedhe fakkeenya dhiisiti namuma ganda isiitu ni gaya nam tokkoomi maaliifi akkamitti namni harargeen namni keessaafuu ispeeshaalii harargeen tokko keessaa dhabame kabiraallee yoo itti callise an dhugaan siima gandaafi gandumaallee hin jedhiniiti. Maali namnummaa wallahi kun gaabee taa hedduudha garaa nama nyaata gaafuma mataa fi nama taa'u beektaa namni fi hoggaa wal harkeetuma feesbuukaa sheeruma godhee laayifis dhageeffatee tuma bira kute hedduu gartee gaafuma mataa keessatti hibeen obboleeyyan kiyya dhumuu gaadhaa fi maar arsii fi argee osoo hin jedhin muyyoon tun akka nama tokkotti Oromoodha jechuun fakkeenyaan siime akkamiin namni gandisii san achi keessa guutuudha bar nama ganda fiituu sanuu yoo kabiraatti illee itti callise namnummaan ganda sanii nam'uugaa sanuu dhiisa harargee dhiyaatti gandummaan sanuu dhabame si bira dhufee jechuudha bar namni san gizee dhufee laalfu yoo abbaan iyyatee firri dirmata jaalni beeta abbaan yoo iyyatee firri dirmataa yoo ati ijoolleen harargee illee mo'oon ija'anii Oromoon kutaa biraallee itti dirmatti yoo fakkeenyaadhaaf wanni isaanii ol taate hay namni tokko sitti hin dhufne guyyaa lama guutuu as gubbarraa micootuun yaala kophaa keegeessuu hin dandeenye fala itti barbaaduu hin dandeenye namni isii beeku ittiin dhufne haa hin beekin namni beekumsa bira kuti eega intaltitun intala Oromoo taate intala Oromoo taate gayaadha arsii miti jimmaa miti abbaan fedhe dhufee manfuwaa shaara ishiriin san si bilbilee telefoona lama baxxansite akkamii guyyaa lama namni tokko dhabame maali kuni nama walii anna hedduu baay'ee garaa na nyaachaa jira akkamitti intala dubartii micoo biree xiqqashoo tana daa'ima tana akkamitti namni tokko manfuhaa nama miliyoona keessa namni tokko si qunnamuu dadhabeedha wanni garaa na nyaattee ani amma afaan somonaatiin zaatanaan akkanatti garaa utteran jette enna akkasiiti obboleeyyan kiyya gandaas hin je'ina wantaas hin je'ina namni lamaallee sadimee arraga booda siviin bilbilaati laayifii kana nama dhibba meeqaan laalau jira nama dhibba meeqaatu sheer godha bilbilli as gubbaa jira mucaa kanatti bilbilaati hawaasni riyaad ani yoo hawaasni riyaad hulii waan birarraa hin dubbatina nama tokkollee baraaruu riyaad keessa yoo dadhabdan maal isin bilisummaa kamiin qabsoo kam gaggeessaa jirtan sagalee kam namaa ta'aa jirtan micoota kittii tana shaara ishiriin dhayxanii falaisii waa gargaaruu miti falaisii lafa kaayoo akkamitti dadhabdan namni dilli kun namummaan takka akkamitti dhabame namni tokko Oromoon takka saba biraa maan taane sila akkana gizee iyyine ani mee as itti as qabi mee huccuu firaa darbitee huccuutti qabime huccuutti uffisa si beektaa hoggaa feete qaalii gootee huccuu uffattee hoggaa feete huccuu firaa darbite gurbaan kun akkana jira edaa rafne gurbaan kun afaan soomanaatiin
hal kan guutuu akkanumatti kunu akka maali kaasee kaawwatnat anaa soba aboonu dirmadda yaa ummata oromoo ra hariyaa kana keessa amman guddoo fi jettan bilbilli kun sagalee walii taatu muyyo tana karaa mee ucuu uffisiiti barbaannu ummata keenya irra deebisi muyyoon tun kun waggaa feetanii rabti ulaara dhaabbatu feeti isiin ala gaddeemti mee mana yaalaa dhiisaati sheekootummaa mee namni bar quraana waa namatti qara'ullee numa jira wantallee numa jira eega warra jebbileessisaa kanaatu hay sheekunummaan hin jiru namnummaan dhufellee quraanaan si gargaaru hin jiru maali riyaadsan hay biyya rasuulaati biyya sahabaati biyya islaamaa jenna oromoon dida san keessaa namni guyyaa sadiif deemnaa bara guyyaa lama fitne namummaan takko akkamitti dhabame cootanaaf namnummaan dhaqee quraana illee itti qara'u akkamitti dhabame boo akkamitti laayifirra seennee oromoo miliyoona banfuwaa jirtu keessa akkamitti boo a'uuzu billaahi minash shaitaanir rajiim mee itti qabime wucuu uffisiiti laalaa mee micoo akkanatti jirtu kunoo guyyaa sadiif deemti laa uffadhu obboleessa kanaas dubbisi deema obboleessa kee waan biraa miti sheekummaan kutaa kudha tokko keessa akkamitti ka quraana itti qara'u akkam jettaati dhabame namnummaan gandii sii ta'u akkamitti garaan isii dadhaba namni isii hojii guddate kuni Kota fadaya. Awo kali na mango to kamuyo ni gaita. me yaali risi bakka fooxaa yoon qabna wanta godhiiti Akka si munur ka nya khala sati barakallahu fikum jazakumullah. amma abdii ni godha Rabbi jazaka jannata rabbi fi agal chu asli no jinna dabo fatibati gola tomi dawalti alla sare duna ga fata jirtan. Warri kharab bilbilati naga bacha jirtan. bilbilaas yoo bakka fagoo jiraattan ittiin bilbilina warri riyaad jirtan bilbila warri keessaafuu manfuwaa jirtan itti bilbilaanis naman jeeqina amala isaaniitiin beeka yoo dandeessan yoo gargaaruu barbaattan itti bilbilaa yoo warri riyaad jiraattan achi keessaa itti wanta jaa sanii achi mataas nama nyaatina addugaan isinii himaati waan biraa yoo dadhabdan sheekootiin manfuwaa dhaqaati qoraan itti qaraamee micoota eenyu qabdi sheekha habashaatti yaamna asoo sheekni oromoo jiru sheekha soomaaliitti yaamna sheekha tigreetti yaamna tigraayirra asoo sheekni oromoo manfuwaa jiru akkamitti guyyaa sadii micoon tuni gurbaan kun hin beeku kararraa qabee fide naddirmadhaa koottaamee falana wajjiin koottaa quraanatti hojiitti qaraa kobaan jiraati micoon tuni kararraa shabaabnitti taphata jeetiin qalbiin fayyaan qabu mataan ishii tuqamee jira micoon tuni baratti hargeerixaati oromoodha gijeeje namuma tokko ka dhufees quraana si hojii irratti qara akkamit dhabame yani moo yoo dadhabne bilbila biraa barbaanne sheekootii saba biraa itti yaamne sheekootiin sana haa dhuftu akkam goona guyyaa sadii halkanii guyyaa namni falasi gargaarsa ta'us wanta ta'us eega callisan akkasii irra jira guyyaa sadeffaaf deemna eega namummaan gandarraa jalqabe hanqa sabaatti hanqa amantaatti namni tokko sitti dhufne fala biraa barbaad karaa saba biraatiin karaa wanta biraatiin jechuu kanamaan jaane wallahi hedduun aaraa jiran way Sunsanuma qabdi galata matillee dhaamsa tokko dhaamachuu barbaada warri karaa bilbilaatiin nagaafachaa jirtaniif warri komantii keessaan miseenjaraan anniin beekaa isiiniin beekaa jettanii lallabaa jirtan beekumsa sobaati mi beekumsa dhugaataniin obboleeyyan keenya yoo isin tun beetan kun isin tun akka obboleettitti yaatti na bira jirti manni jirtus mana kiyya bakkaan jiru guutuu barreeffamaan taatus bilbilaa taatu isin maxxanseetiin jira dhuftanii na hubachuudha dandeessanii muyyoon tun nama fayyaan qabne jenne isiniif nagaa oromoo kaa gurra waliif namalee urree gurratti waliin fannifnu waan ta'eef dhuftanii akka gartee kalasii itti barbaannu antanumaan dhaamsa dhaammachuu barbaada warri nagaafatillee hedduu galatoomaadha komantii keessanillee dubbiseetiin jira isinii deebisuudhaaf garuu carraan qabaanne mashkuulattiin jira xiyyaafuu yeroo feeta laggacheetu kan maala fiidee ulaa gittiin gootu kana tartakka yoo lafa alkaati gattaasu hin beektu hedduu mashkuula takka jiraate dhuftanii silaan gargaarsanii garuu baay'ee bareeda na fakkaatu obboleeyyan keessa. Okay.
baay'ee galatoome ati nama rahmata qabu sila namni kana daqiiqaa takkaa kan nama firisaan tahin wanta hin jiruuti ati garuu lammummaa siquuqama si dhageeffame wareegama kabalaa jirta baay'ee galatoome wanni bira wanni sin jiru hin jiru obboleeyyan kiyya dirqama maallaqa qofaa miti namni bar dhaqeetu maa'u quraana itti qaru quraana bar namni quraana rabbiitu mucoo tana du'aa itti godhu waumaa'u falakaayu waa takka lafa kaayuudhaaf haasa'uun akkamitti guyyaa sadii guutuu namni tokko sii bilbiluu dhabee na ajaa'ibe manfu'aa keessa akkasii namni wal keessa yaa'ami boo wayi auzu billahi maali boo waan biraatiifuu asirratti baatanii rabshaafuu wal gurratanii yaatan akkamii obboleetii teessan takka namni hedduuraati hin deessinaa ummata keenya tokko tokkoon garuu odeeffannoon akka dhufaa jirtutti namni kan gartan beekaa dheessu kootaa muyyootu dhiiga keenyaati warri gandaatiin ni jirtaniiti dirmaddaati kootaa muyyoo tana karaa formaa barbaannu komantii irratti warri barreessitan obsaa namni boo guyyaa sadii guutuu bilbila nama tokko akkamit nama isii beekuun barbaanu nuti amma barbaadaa jiru nama isii beekuu miti amma barbaadaa jiru mucoon tuni abbaa fedhe haa taatu eega oromoo taate amantaa kee qabaate oromummaadhaan intala teenya taate dirqama harargee lixaa ta'uu hin qabu namni san dirqama nama dhumuugaa ta'uu hin qabu eega dhumuugaaf akkana shakkii jettaniis taatu feetu arsii haa taatu feetu baala haa taatu feetu wanti haa taatu namni manfu'aa jirtan dirqama isinii jira dhaqxanii mucaa kana gargaaru hay yoollee dhaquu dhabdanii hojiidhaaf wanta jettan bilbiltanii eessa jirtanii akkamitti jirtillee akkamitti hin jenneen bilbilumaa namni bilbilumaa sodaattan bar bilbilumaa za'a guyyaa lama amma fixee guyyaa sadaffaadha jechuudha namnummaan tokko ka bilbila itti bilbile hin jiru bar hay maa sodaattan akkana bilbila maa sodaattan hay akka namaa waa biratti deemi mucaan bira kaayee jira mana keessan hin fiduuti koottaamee haalumaa'u sammuudhaan wal haamari'annu ja'u jira bar hay namni akkamii bilbilee micoon tun akkamii waan biraatiif bilbiltanii waan biraatiif arrabaafuu waliif bilbiltanii arrabaafuu laayifii dhuftanii maa irraan dubbadde manfuuma san keessa bilbiltanii aboo baruu dhufnaati gaa hojiirra jirra akkamii jirtillee namni namaan hin jiru wanni garaa na gubu jiru kana bar akkasii mee dhaamsa asirratti maayirratti waan dhaamtu dhaammadhu abdiin godhaa nama baay'eetiin dhufa je'eetiin si hojii wal mari'ata je'eetiin dhufe baay'ee aareetiin jira akkamitti bilbilli tokko bar namni asii illee biyya biraatillee asii bilbileetuma akkamitti jirtillee Itoophiyaa irraa illee baran puwaayifaadha biyya biraa dhiisiiti akkamitti namni haloo waliin jenna akkamitti wal dheesina boo rabbiin kanaaf rahmata nurraa fageesse jechuudha kanaaf akkanatti uummata keenya alagaan nurra kaayee wanta jiru jira jechuudha bar akkamiin namni haloo obboleessi tiyya obboleessa kiyya rabbi shaa gargaaru ni dhufna gaa shaara shiriin jirtaami okay akkana hanqanallee namni akkamii shiiquu dadhabee namnummaan oromoo takka namni islaamaa tokko wallahi gaasla ya baleda namni kasi jiraachuu sunuma jiraati beekaa dheessu jiranna fakkaatteeti hundaafuu garuu bakketti wal dheessuun hin qabnu bakketti raafagaa ummata keenya duraa gafuura lafee wal akkas kaayee muyyoon tun akka nama tokkotti biyyallee machuun hin deebisuuti dhuftanii gargaartan baay'ee akka bareedduudha an akka nama tokkotti dhaamsee kanuma muyyoo tana walii taanee haree isii furmaata siyaa barbaannu wanni najjabdulleen kanuma wanni dhaamachuu barbaadu kanuma sagalee taanoo dhuftanii nagaafatanii isii tana fooxaa irra keesse fooxaa irra kaayitii bisi takka uummanni akka gaariitti halaalu anis dhaamsaan dhaamma enufattu huccuu fooxaa miti taanuu firaa darbitee taa'u jirti ma okay ani dhaamsaan isinii dhaamuu danda'u akka oromummaattis akka islaamummaattis akka harargeettis sadittiin isinii dhaamu namni oromoo taates dirqama isinirra jira mucoo tana dheexanii waan biraa hin godhina quraana illee itti qara'u sheekootiin dirqama qabdan karaa islaamummaatis akkasuma karaa yoo gandallee ta'e
warri ispeeshaalii dhaloota isii beeytan baruus eenyuuf taata yoo micoota naaf taaten anaaf hin taatan baru nama biraatiif hin taatan bahaaroof hin taatan maaliif nama isin cinaa jiru warri riyaadu warri manfu'aa yoo isin waliif hin taane nama biraa kan fogoo kan kiiloomeetira 5,000 sirraa jiru maal faayidaa qabdanii na harkaaf hojjechaa jirtan jechuudha. Kanaaf baru asoo wanni kun sila live irratti wanni dirqama nuti ta'eeti guyyaa 2 3 eeneeti live irratti dhufne nama tokko dhabnaan jechuudha. Namuma Oromoo tokko kutaa 11 keessa sheeka kutaa 11 keessa Oromoo kutaa 11 keessa namuma tokko micoota na bira dhaqee quraanallee ta'uu hanfadallee ta'ullee gargaarsallee ta'ellee waa imbaasitillee ta'e dhiisiiti atumaanuu mee akkamii jirtii micoon tuni shabaabarraa baga rabbi baaste nuti sirratti gargaarreetuma quraanallee itti goonee wanta jennee biyya galchinaa namni akkamii dhabama mee irra qabi waan rakkoo qabuuti. Mucaan kun guyyaa 3 kun akkana hirriiban qabu akkanatti hin beekuun Oromoo ta'insa qofaaf ol naqe micoota na kararraa fuudhee deemaati adda baafadha mee guyya tokko illee qaaxiraa inni mee harriiba haara fuuti isin eegaame micootan yoo micoon tun gadi baatee wanta jette yookaan sayyaaraadha yookaan makiinaadha yookaan shabaabaatti taphata jeeti halkanii guyyaa kana qaaxiraa fuudhee wanta joojjira akkamitti namni hin beeku micoon kun Oromummaa walitti qaban malee firummaa walitti hin qaban garuu obboleetii akhiraa obboleetii addunyaa obboleetii sabaa dhiiga kiyya jeeti akkanatti wajjin hiraarfamaa jira. Namni tokko akkamitti mucaa kana bira dhaabbachuu dadhabdanii baay'ee gannee jirra. Abdii isinirra eena warri riyaad warri manfu'aa micootana yoollee waa takkallee godhuu beektan ispeeshaalii sheekootiin manguddoon dhaqaati du'aa itti godha. Kanumaan isinii dhaama yoo dhaamsa qabaatte dhaamsa asitti dabarsa. Dhaamsa fayyalleen kadhaba naaguutu ramnur keenya atelleen ulfaadhu galata. Okay, baay'ee galatooma sheer godha asumatti xumurraa abdii goona sheekootiinis qeerroonis qarreenis akka dhuftee cinaa dhaabbattu baay'ee galatoomi. Inshallah ishee ulfaadhu atelleen. Okay, okay, nageetti. Bye.